Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee nama gammachiisu walitti deebineetii jira jechuudha. Obboleettii keenya Saaroo namni hin beekne hin jirtan jedhee hin yaadu. Egaa xabaqaa keenya jechuudha isheen biyya Arabaa keessatti nama ijoolleen biyya Arabaa keessatti yommuu rakkatan karaa irratti yommuu kufan karaa biirootti yommuu furmaata dhaban sagalee ta'uudhaan rakkina keessaa ijoollee baasaa turte keessaa shamarree tokkodha. Jechuudha hojii gaarii hojjechuudha walumaa galatti hojii gaarii hojjechuudhaan kan beekamtudha Saaroon jechuudha. Egaa guyyaa kana guyyaa cidha ishee geessee jirti. Baga ittiin ishee gahee gaa'elli ishee kan Abrahaam kan Saaraa isheedha haa ta'u. Baay'ee tokko gammadeefii jira isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan jaaladha jechuudha. Akka nama tokkootti maaliif waan gaarii hojjetu yeroo baay'ee jechuudha. Nama sagalee namaa ta'uudha. Yeroo baay'ee namoota hedduu rakkoo keessaa isaan baasaa turte maaliif kafalameef osoo hin taane akka sabummaa yookiin akka nama tokkootti qajeelummaa keessa ishee jiruun ijoollee gargaaraa ta'e kan turte karaa biirootiin illee dhiibbaan garaagaraa ishee irra gahaa ture haa ta'u malee garuu isa cinaatti qabdee isheen hojii ishee gaarii hojjechuu irra duubatti hin deebine baay'ee tokko das nama jedha. Egaa namni waan gaarii yoo hojjete baay'ee nama gammachiisa. Namni waan facaafate hammata jedha Oromoon. Kanaaf guyyaa kana geessee guyyaa gammachuu ishee jechuudha. Jalqaba irratti yeroo viidiyoo gadi lakkifamu sargii dhuguma sargii natti fakkaannee ture ligdatii natti fakkaachaa ture jechuudha. Maaliif jennaan miidiyaa kana irratti wal fuunee wal heerumnee wal fuudhuu hennaa wanta akkasii piraankis ta'uu danda'a kan jedhamu akkasumallee biyyaa dhaloota ishee natti fakkaachaa ture jechuudha. Amanuudhaaf xiqqoo kadheen ture. Sababiin isaa yaa wanta argan hunda miidiyaa kana irratti dhugaadha jedhanii fudhachuun illee rakkoodha. Yaa hanga wanta dhugaa ta'e tokko qabatamaan arganitti jechuudha. Sababiin isaa kanaan dura akkuma beekamu dhiyoo kana keessatti turme kana keessa jechuudha akka isheen dhukkubsattee mana yaalaa jirtu namoonni irra dubbachaatii turan jechuudha. Yaa footoshooppiidha machiin jedheen yaada. Egaa nagaa akka qabdu fayyaa akka qabdu rakkoon akka ishee irra hin geenye dhukkuba akka hin qabnedha kan argaatii jiru jechuudha. Garuu akka mana yaalaa keessa jirtu akka dhukkubsatteetittidha kan namoonni kan ilaalaa jiranii garuu isheen gaa'ela isheetiif sargii isheetiif akka badde wanta argisiisu keessaa tokkodha jechuudha. Kan nama jaalatullee waan nama san gammachiisu tokko irraa dubbachuutu jira. Kan nama jibbummooti kan du'aatii namaa kan dhibee namaaf hawwillee jira jechuudha. Kun gaarii miti jechuun jaaladha sumaanii nama fayyaa qabu dhukkubsatte jedhanii dubbachuun sirrii miti. Garuu Saaraan waan badaallee hojjette jedhee hin yaaduun akkan ishee beekutti jechuudha. Nama xabaqaa nuyiif dhaabbatudha. Ijoollee biyya Arabaatiif nama sagalee ta'udha. Hanga sagaleen ishee cufamtutti nama sagalee ta'udha jechuudha. Ijoollee baay'eellee mootu rakkoo keessaa isaan baasteetii kan jirtudha jechuudha. Osoo karaa biirootiin dhiibbaan ishee irra gahu garuu isheen warra biirootiif boodaa laachaa hin turre haala saniidha. Kanaaf baga gammaddee baga ittiin si gahee jechuun jaaladha isaan lamaan iyyuu jechuudha. Erga abbaa manaa ishee argeen dhugaa ta'uu malee dura garuu ligdatii yookiin piraankii waan godhan natti fakkaata jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko desna jedhee jira. Baga gammaddee baga ittiin si gahee egaa gaa'ela jechuun waan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Jechuudha. Kanaaf baga ittiin guyyaa gaa'ela keetiin ittiin si gahee jechuun hin jaaladha jechuudha. Waan hedduu nama gammachiisudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma argaa jirtan suuraan isaanii baay'ee nama cimtuudha. Nama dubbatee nama miidhus miti. Garuu dhukkubsatti maal taateedhaanitti kan irraa dubbachaa turani. Isheen sababa kanaaf baddee natti fakkaata jechuudha. Kanaafidha. Warroonni ligdatiidha ligdatii isheeti jechaallee turre kinoo dhugumaan dhugaatti jaarsa ishee fiddee jirti. Dhugaana warri miidiyaa wanta ajaa'ibsiisaa tokko yoo jiraate jechuudha. Gaafa arganu amanuu dadhaban akkuma koo jechuudha. Hanga jaarsa ishee arganitti jaarsa kee baasiidhaniiti kan turani. Ergasii jaarsa ishee arginan amannee jirra jechuudha. Kanaadha. Kanaaf dubbiin bara kanaa nama hin amansiisu waan ta'eef nama shakkii keessa nama galcha. Sababiin isaa kanaan durallee nama wayiitti walitti heerumsiisanii turan miidiyaa kana irratti
isumarraa kan ka'e uummatatti shakkii uumeetiidha kan ture jechuudha. Na hunduma keenya nu shakkisiise. Garuu yeroo ammaa kana keessatti jaarsa ofiitillee miidiyaa irra baasuun gaarii miti. Innaa gaariin gooni jechuun jaalladhaan isaaran hin bakkeedha maaliif yaa ta'u deebii namootaatii fi garuu jaarsa akkanatti waddadii kanaan bara ammaa kana keessatti jechuudha. Waddadee yoon isiniin jedhu akka malee jaalala dubartoota qaban irraa kan ka'e obbowaatiidha kan jirani. Kanaaf jechuu barbaadetan jechuudha kanarratti. Kanatti aansee mootu gara viidiyoo koo lammaffaa yoon isin dabarsu jechuudha. Egaa kanaan dura akkuma argitan kinu asirratti namicha kana walitti heerumsiisanii turan jechuudha. Ajaa'iba isa dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya waan ajaa'ibaatu hojjeta barsiinaa adda adda lagaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na kana eessaa fidanii akka isaan walitti qabsiisan bichaanii hin beeku. Kinu akkuma argaa jirtan jechuudha. Saniyyuu isheen baratti hin kaane akkanatti kan walitti heerumsiisanii jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Egaa namni namuma jaalatu waliin hawwa waan ta'eef gaafa namni miidiyaa kana irratti turee yeroo dheeraadhaaf isa beekanii gaafa inni bultii ijaarrachuu dhabe jechuudha. Uummanni keenya ofumaaf gaa'ela ijaaranii jechuudha. Abbaa barbaadanitti heerumsiisuu danda'an jechuudha. Na abbummaa barbaadanii walitti maxxansanii egaa edimee footoshooppiidhaaf haa tolu rakkoon qabu yeroo ammaa kana keessatti garuu wanti akkanaa kun gaarii miti osoo waan badaallee ta'e amma fakkeenya ijoolleen tokko jechuudha waa'ee footoshoppii kana irratti jaalalaan dhugaatiin jaalala sobaatiin dhugaadha jedhanii itti dhiyaatanii ijoollee isaan irraa birrii fudhachuudhaaf jecha warroonni deebi'anii suuraa qullaa irraa fuudhanii yoo suuraa qullaas argachuu baatan footoshoppii godhanii ittiin sosodaachisanii namoota hedduutu jira jechuudha. Na kun keessatti ijoolleen tokko gaafa maallaqa shamarree tokko irraa barbaadan jechuudha. Na maal jechuu barbaadetanii footoshooppiin kun baay'ee ulfaataadha. Amma jara kana baay'ee hin beekamu jechuudha. Namni hin beekne tokko kana beekuu hin danda'u dhugaadha jedhee hubachuu danda'a jechuudha. Amma gaafa abbaan manaa ishee arge kana maal jedhan yoom kaatee jedhan gaafii itti kaasa jechuudha. Yoo abbaa manaa qanaatanyaa qabaatte nama miidiyaan kun sirrii miti miidiyaa kana irraa baduudha durumaayyuu malee gaarii miti jechuudha. Abbaa manaa qanaataan amma kana gaafa arge baay'ee itti dhagahamalleedha baay'ee aaralleedha dhugaa itti fakkaatalleedha jechuudha. Amma abbaan manaa ishee har'a fuudhe kun akkanatti nama manni saaraa jechuudha. Maal jechuudha osoo abbaan manaa ishee qaaman ishee bira jiru akkanatti isheen hammate kana biyya tokko irraa fuudhanii biyya kaan irraa fuudhanii biyya biroo irraa Dubaay irraa biyya biroo irraa walitti fidanii jara kana yookaan walitti maxxansan amma kana maal jedha abbaan manaa ishee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba barummanni kuni. Kanaafi kuni garuu gaarii miti gaarii hin ta'u gaa'ela ishee irratti rakkoo itti uuma jechuudha. Yoo nama hubannoo qabu tokko hin ta'in nama biroo yoo ta'e nama amanuu irratti illee namni ni shakka jechuudha. Garuu nama hubannoo qabu nama sirriitti miidiyaa beeku yoo ta'e malee osoo tasa namni wal dhabdee gidduu isaanii jiraate deebi'ee isheen barduraan akkas turtedhanii suuraa kanatti argisiisanii dhugaadha jedheetillee fudhachuu danda'a namni kun jechuudha. Kanaaf yoo namni hubannoo miidiyaa qabu gocha miidiyaa yookiin hojii miidiyaa ni beeka waan ta'eef iyyuu achirratti yaada kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaadha waan hundaafiyyuu akkas footoshooppiin kun gaarii miti. Jireenya namaa booressuu danda'a. Namni boru kanuma fudhatee ol ka'ee fiiga jechuudha. Na isheen akkas turte nama akkasii waliin heerumtee jedhaan namni viidiyoo kana arge jechuudha. Jaarsa lammaffaadha kun jedhanii gaafa san edaa innis dhugaadhaa jedha gaafa san isheen ari'a wal lola jechuudha. Kanaaf irraaf qottoma. Kana kaansee immoo gara viidiyoo koo itti aanu yoon isin dabarsu egaa obboleessa keenya soraa kan du'e dhiyeenya kana jechuudha. Suuraa obboleessa kanaa gadi galabbataniiti namoonni kanarraa dubbachaa jiran. Dhugaan sammuu akkamii akka qabnu akkamitti akka yaadnu ilaalcha akkamii akka qabnu namarraa dhalanne ta'ee fi maalirraa akka uumamne yuunaa dhiba yeroo tokko jechuudha. Ganaa mucaa dhiyeenya kanadha kan du'e maatii isaa mitiiti warri miidiyaatuyyuu rifaatuu keessa hin baane jechuudha. Osoo uummanni haala nama gaddisiisa jechuudha soorii. Baay'ee tokko naare baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Gochi akkanaa sirrii miti. Kana osoo maatiin isaa arganii maal jedha hanga feete yoo abiyyi deeggarte hanga feete yoo abiyyi dhiise abbaa feete yoo deeggarte duuti namaa akkamitti si gammachiisa. Boru maal akka taatu hin beekta yoo obboleettii qabatte boru obboleewwan kee maal akka ta'an hin beektu akkamitti akka du'an hin beektu. Kanaaf du'a namaatitti gammachuun gaarii miti.
eenyus akka ajjeese akkamitti akka du'e maaliif akka du'e maal akka balleesse wanti beekame tokko hin jiru jechuudha mucaa kana irraa duuti isaa akkam akka ta'e eenyumtuyyuu akka ajjeese wanti irraa beekamu hin jiru jechuudha. Har'a geeroon wayiin beekamti wayiin fooloo sabasabachuudhaaf jecha yoo machiinnoon yoo waan gaarii hojjete namnis viidiyoo namaa hin daawwatu jecha irraa kan ka'e deebitaniitu har'a viidiyoo mucaa kana gargalaabatan jechuudha. Obboleewwan isaa yoo argan maal jedhu. Wayiin hatee wayiin nama ajjeesee miti kan ajjeefame mucaan kun jechuudha. Kolfaa fi tapha isaatiinidha kan beeknu. Dhugaan baay'ee tokko na gaddisiisa abbumti suuraa isaa fuutee gadi galabbatte bicha ani nama ta'ee seexana ta'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hin beeku jechuudha. Namni akkamitti nama lubbuudhaan darbe nama du'e akkamitti fuutuu isaa gadi galabbata. Nama si jala ajjeesee hin duune nama arrabsee hin duune hatee hin qabamne haalli inni ittiin du'e akkamitti akka ajjeefame hin beekamne. Adillam haadha isaatii mitiiti uummanni miidiyaa gadda keessaa rafaatu keessaa hin baane jechuudha. Namni suuraa isaa beeku namni viidiyoo isaa argu akka namummaa tokkotti namni tokko gaafa du'ee jedhamu nama gaddisiisa. Nu biraa dhabamee jira barkaleessaa kolfaa ture taphachaa ture nu kofalchiisaa ture viidiyoo isaa ilaalee itti bohaaraa ture jechuudha. Har'a garuu biraa dhabnee jirra. Jireenya gabaabduu tanaaf hangaman kan jiraannu kan hin beekne tanaaf